shamarreen biyyaarraa seenaan anillee biyya qaba madaa garaa shamara biyyaarraa maqaan guddaa Faatuma Samiira Khadija Moominaa fi Zaalika loomii fi daraartuu ilillii fi sabboontuu maqaa boonaa qaban maaf naan jedha shamarree biyyaarraa roorroo natti hammaatee jiru daftara koo lafa kaayyaa harmee koo illee obboleessa koo harrage kanan geellee kan naga'us maqaa koo naafu inni biyya arabaa qaddaamaa shaqaalaa yaama inni arabaa qaddaamaa shaqaalaa yaama qaddaamaa shaqaalaa maqaa boonsaa qabu biyyaafillee qabee waan nyaannu dhabee waan dhuguu dhabee roorroo gabrummaa haala jireetti kan biyya lafa gaala ani dhugaatii seenaa ajaa'iba qabu harmee kootii bakka kunuunsuuf jaaladha na barsiisuudhaaf bakka gaarii hedduu hamilee qabu halkanii guyyaa naaf harmee koo keessa bakka gaarii akka ta'uudhaaf hawwatu ilmoo koo naaf bare bakka gaarii naaf guyyaa tokko akka naqamtu halkanii dhukkubsachaa ani dhalattuu baadiyyaa kan itti dhagaadhaa yeroodhaaf yeroo baadiyyaa dugda isheetti wanta biroo dabaabuu gabaadhaan gaazii akkamaan akkaan ittiin baadhee akkaan qarqii gaarii sammuu goonee isaanii jiru haa ta'u malee akka isaan mataa sabata biyya Itoophiyaatti mootummaan gabroonfataa bara baraan sanyummaan kennu anis erga rooroo sajuudhaaf maatii bakka isaan duraan erga biyyarraa fagaadhee waa baay'ee nama wanta na mudate tokko lama jedhamuu danda'u beeka kiyyaa haa kan shamara biraatu haadha meeqatu dhala isaanii boonsisee osoo ni gallee ni argine jedhu karaa haadhatu tanaa galatu ilmoo onnee koo dhaga'u keessa osoo kana argamu atillee obboleessa Oromiyaa keessaa baatee maataa biqilaa gurgurtuu seenaa sandagaa maaf arrabsiisa shamarree rooroo ijoollee isheen kan biyyaa baatee obbolaa isaa maatii jira rakkataa bira dhaabbataa dheebotaa kan isheen isaanii mana bifa isaa bareechuu ibsattee umrii ishee biyya ormaatti haadhaa boonsitii roorroo injifachuudhaaf kaayyoo keessa nama badiisa waa'ee shamarran biyyaarraa leemaan dubbannee maatii shamarran biyyaarraa bakka gaarii shamarran biyyaarraa jedhamtu dhahaaba shamarran biyyaarraa jedhamtu gaafa makiinda ijaaranii shamara biyyaarraa birmata gaafa mana rabbii jaartu shamarran biyyaarraa gaafa laggii seerangatu shamara biyyaarraa gaafa firaa booddee isheetu rakkata gaafa maatii isheetu rakkata maalidha shamara biyyaarraa maaf shakaalaa asuu bartuu waan mudaatii rabbii ni argaa haqa shamara biyyaarraa jalatanii hamilee cabsoo maalii karaa dhiiraa shamara biyyaarraa shamarri biyyaarraa seenaa baay'ee gamtii kadagatamuu qabne akka wayira guyyaan akkanaa umrii ishee ijoollummaa baate asii yoo waggaa tokko daaraa ta'a akka nama
maaliif jennaan dubartii shamarran biyya arabaa bardaa biyyaa wayyaa haadha abbaa jijjiiroo humnee 18 ni beeka namoonni ijoollee biyya alaa dheerin namicha laalu malee wayyoo biyyaa baatu umurii kan jedhee mataalu akkuma jawaati namu kana dagatu gaafa olaane ta'ee bakka waya kama yarawa makasha yarawa baasu hada abbaa yoo takka maqaan batee hundamaa waliin qabne jira shamarran kan keessaa tokko kaayyoo biyyaa bahee kan biyya gubbarraan kana ni balaleeffannaa kanaammoo shamarran kanaammoo shamarran gaafa biyyaa baatu mana fakkaatti gaafa as keessa tuulamtee diigattee deemaan tuffadhe maal biyya arabaa sa'aatii aburti sokka fooqillee buusee gaddeebitee walawwaltee taratee waysan qofaarii barratti yaada hangana akkamitti shamarran biyya arabaati lakka jedhuun shamarran biyya arabaa afaan danda'u seenaa guddoo qabaachaa afaan danda'u seenaa guddaa qabaachaa kaayyoo biyyaa baay'ee jedhanii qubatanii foon isaanii dhuga'ee isaanii dhumatee matii isaanii hiramee daaraa fakkaatanii osoo hin nyaatiin meeqa harka gahuun garaa hidhatanii guyyaan akka mariisaa qaama daaraa malee lafa afaan kan jechuun shamarran arabaa gaafa biyyaa baanu galatti makaan gaafa asaafaa gadi tuutallee simbirroon beekee maali ta'anii dubbannee of gaafanne biyya arabaa ofii banne hamilee hin jabsinaa shamarran biyya arabaa jabeessa kunuunsa barumsa dhaaba jabeessa galatooma jala shamarran biyya arabaa maqaatiin tuqina haa kunuunsan waa eegaman adaraa bodaraa yuutuubii jedhamtu karaanii immoo hin tajaajila wal haa yaadan shamarran biyya arabaa yaadaa guddaa qabdi biyyarraa baatee mul'isachuudhaaf har'a lafee taate osoo umurii ijoollummaadhaan biyya baatu nama guddaa fakkaate kuni dhugaa subarraa fagaatee guddaa miidhaan kan gara daa'imman hedduu jira kan lafa kan dhawumaatti cabe